barakana ayyaanni naamusaa fi farama lammaltummaa akka federaalaatti akka addunyaatti yeroo 21ffaaf akka biyya keenyaatti yeroo 20ffaaf akka naannoo keenyaatti immoo yeroo 19ffaaf mata duree dhaloota safuu fi naamusa gaarii ijaaruun badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun kabajama. Akka biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti ayyaana kana wayita kabajnu ofii keenya naamusa gaariidhaan hojii keenya hojjechaa sirna akka biyyaatti ijaaraa jirru keessatti immoo sirna qaqqabeessa hundaaf hundarraa ijaaraa jirru keessatti ofii keenya adda durummaadhaan fakkeenya taanee naannoo keenya keessatti biyya keenya keessatti fakkeenyummaa nurraa mul'atu dabarsinee biyyi keenya naannoon keenya uummanni keenya malaammaltummaaf hojimaata badaarraa bilisa ta'ee ijaaramee biyya gara fuulduraatti badhaadhinni ishee mirkanaa'e biyya eenyummaan ishee addunyaa irratti kana caalatti ifee mul'atu hundeessuu keessatti shoora keenya baachuuf. Kanaaf hojjetaan biiroo kominikeeshinii hojjettoota biiroolee kan biraa wajjin kompeer of godhatu hin taane sanaa walitti of ilaaluu danda'uu qaba. Sababiin isaa hojjetaa ofii isaatii biiroolee kan biraaf hojjettoota kan biraatiif fakkeenya ta'uu qabu waan ta'eef. Maaliin sa'aatii hojii mootummaa kabajuu dhabuun malaammaltummaa dalaguudha, alnaamusummaadha. Sa'aatii hojii mootummaatti hojii mootummaa dhiisan hojii dhuunfaa dalaguun alnaamusummaadha, malaammaltummaadha. Sana hundumaarraa bilisa taanee ayyaana kana yaadachaa ayyaana kana kabajna jechuudha. Sanaan eenyummaan keenya, quuqamni keenya, jaalalli nuun biyyaaf qabnu sanaa mul'ata jechuudha. Lammiin biyya isaa jaallatu, lammiin saba isaa jaallatu malaammaltummaan hojjetu. Lammiin sirna hundaaf taatu ijaaru, lammiin tokkummaa sabdaneessaa mirkaneessuudhaaf dhaabatu malaammaltummaan hojjetu, alnaamusummaan raawwatu. Kanaaf biiroo keenya keessatti waggoottan darbe keessa ayyaanni kun sadarkaa masaa eeggatee kabajamaa ture. Jijjiiramnis dhawatuma ayyaana kabajnuun dhawatuma ergaan darbuun jijjiiramni amalaas jijjiiramni gochaa sanaan mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf bara kanas wayita ayyaana kana kabajnu hundi keenya sammuutti murteessuu danda'uu qabna jechuudha. Malaammaltummaan dhimma birrii qofaa wajjin walitti hidhatu miti. Malaammaltummaan dhimma kan namaa hatanii duroomu duwwaadha walitti hidhatu miti. Malaammaltummaan sammuu nama dhuunfaarra jira jechuudha. Sammuun keenya malaammaltummaadhaaf hojimaata badaarraa bilisa taanaan ofii nagaa taanee biyya nagaa taasifna jechuudha. Kanaaf wayita ayyaana kabajnu ayyaana kabajuu qofatu hin taane ergaawwan ayyaana sanaan wal qabatee ba'e ergaa ijoo guyyaa sanaan ba'e giddu galeeffachuunis baay'ee murteessaadha. Waan nuni barreessinu ergaa nuun dabarsinu gaazexaadhaan haa ta'u, matseetiidhaan haa ta'u, sooshaal miidiyaan haa ta'u, ajandaa nu bocnee miidiyaaleedhaaf erginu hundumtiyyuu dhaloota ijaara jechuudha. Yoo waan gaarii hojjennee dhalootatu ijaaramaa malaammaltummaarraa bilisa ta'etu badhaadhina biyyaa keessatti gumaacha. Yoo waan gaarii hin taane waan ergaa gaarii hin qabne narraa abuu barreessine dirqama koodha jennee waanuma ta'e barreessine ofirra kan dabarsinu yoo ta'e garuu biyya balleessina. Kanaaf biiroon kominikeeshinii Oromiyaa biiroo kan biraarraa adda jechuudha. Jecha tokko nu barreessinu yookaan qubee tokko nu dogoggorruuf itti daballutu biyya kana ijaara yookaan biyya kana kuffisa jechuudha. Kanaaf gaafa barreessinu ajandaa mootummaa barreessinaa of eeggachuun xiyyeeffannaa itti kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf akka biiroo keenyaatti hojjetaan keenya amaluma kana dura jiru jabeessee sammuu guutuudhaan beekumsa guutuudhaan biiroo isaatiif ogummaa isaa biiroo isaatiif uummata isaatiif yoo oolchee imala sirna jabaa ijaaruuf eegalle kan milkeessinu waan ta'eef gamanumaa kutannoo akka qabaattan akka jabaattan
akka jabaannee waliin hojjennu, akka jabaannee biyya kana sirna kana gara fuulduraatti ceesifnu, akka jabaannee waliin malaammaltummaa hanqisnu dhaamsa koo dabarsaa. Baga guyyaa kabaja ayyaana naamusa farra malaammaltummaa marsaa 19ffaaf naannoo keenyatti kabajamu baga geessan. Malaamaltummaan gocha gara jabeenyaa faayidaa hin malle argachuuf yookiin namoota biroo fayyaduuf yookiin miidhuuf seera, hojimaata, amantaa, safuu, duudhaa fi naamusa gaarii cabsuudhaan hoggansaa fi ogeeyyiidhaan ittuma yaadamee raawwatamudha jedha. Qabxiilee gurguddaas keessa jiru yoo ilaaltan hiikaa mataa isaa danda'e kan qabudha jechaadha. Seerri cabbuun jira, safuun, aadaan, naamusni, amantiin cabbuun hin jira. Gara jabeenya inni irraa nama fayyaduudhaaf yookiin miidhuudhaaf ittuma yaadamee kan godhamu. Kana labsii lakkoofsa 881/2007 baheetu akkasitti lafa kaa'ee jechaadha. Kana walitti qabnee yoo ilaallu walumaa gala malaammaltummaan yakkadha jechuu dandeenya jechaadha. Yakka lammii irratti biyya irratti raawwatamu jennee fudhachuu dandeenya.